bakka jirtan maratti fi akkasuma addunyaa garagaraa irratti namoonni jiraatan hundumtiyyuu nagaa isinii dhaamna. Kun yeroo kanatti kan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromoo oduu gaggabaaboo miidiyaa FNM irraa isinii darbuudha. Akka sagantaan kun isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti isinii dabarsaa isin jenna. Nu waliin tura. Jiddu galeessi qorannoo biyyee Naqamtee sanyii filatamaa qamadii lafa hektaara 50 irratti baay'isaa jiraachuusaa daawwachiise. Jiddu galeessi qorannoo biyyee Naqamtee rakkoo dhangaggummaa biyyee godinaalee lixa Oromiyaatti mul'achaa jiru fuudhaaf hojjechaa jiruusaa cinaatti hanqinni sanyii filatamaa qamadii salphisuuf qonnaan bultoonni godina Wallaggaa aanaa Waayyuu tuqaa 133 biratti sanyii filatamaan qamadii King Bird jedhamu lafa hektaara 50 irratti baay'isaa jiraachuusaan qaamolee garagaraatiin daawwatameera. Milkaa'ina hojichaaf sanyii filatamaa qamadii xaa'oo fi qoricha farra aramaa dhiyeechuu kan ibsan daayirektariin jiddugaleessa qorannoo biyyee Naqamtee Obbo Caalchisaa Taakkalaa sanyii baay'ifamaa jiru kanarraas callaan kuntaalli 1,500 ol ni eegama jedhan. Dhaabbileen biroos muuxannoowwan garagaraa gaarii jiddugaleessa kanarratti argamanii fudhachuudhaan babal'isuudhaan akka qaban bulchaan itti aanaa godina Wallaggaa Bahaa Obbo Gammadaa Tafarraa dhaamanii jiru. Meeshaaleen kontiroobaandii qarshii miiliyoona 163 ol tilmaaman qabamuusaa ibsameera. Koomishiniin Gumrukii Bitootessaa 15 hanga 21 bara 2015 hordofii taasiseen meeshaaleen kontiroobaandii halaa galan qarshii miiliyoona 198 fi meeshaaleen ala ergii qarshii miiliyoona 50 olitti tilmaamamu dameelee gumrukii garagaraatiin qabamuusaa heerameera. Meeshaaleen kunniinis uffata, boba'aa, beelladoota, meeshaalee elektirooniksii, buna, qoricha, konkolaataa, meeshaalee miidhaginaa, meeshaalee waraanaa, jimaa, baala sammuu nama adoochuu fi zayit, nyaata fi maallaqa biyyoota garagaraa ta'uusaa ragaan koomishinii irraa argame ni mul'isa. Hawwiin koo aangoo gadhiisee gaazexeessummaa ta'uudha jedhan Paul Kagame pirezidentiin Rwaandaa. Pirezidentiin Rwaandaa Paul Kagameen turtii waggoota 23 booda sooroma ba'uun baallii dabarsuuf qophii ta'uu isaanii ibsan. Pirezidantichi bakka gitnisaa kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto jiranitti magaalaa guddittii biyyattii Kigaalitti kan dubbatan. Qondaalli siyaasaa gameessa Afrikaa keessatti maqaa guddaa qaban kunis adeemsa baallii dabarsuuf paartiin isaanii bal'inaan mari'achuu himanii sooroma ba'uun isaanii waan hin oolle ta'uusaa heeran. Kagameen akka jedhanitti fedhiin isaanii nama isaan bakka bu'u filachuu qofaa miti. Namoota baallii harkaa fuudhuu fi haala mijataa uumuu irratti akka fuulleffatan ibsanii jiru. Dulluma keessallee ta'uu gaaf tokko gaazexeessaa ta'ee akkan hojjedhu nan amana. San irrattis fuulleffadheen jira jedhan Paul Kagameen. Pireezidant Paul Kagameen yaada kana kan dubbatan paartiin isaanii Rwanda Patriotic Front kan jedhamu yeroo jalqabaa dubartii dursituu itti aanaa gochuudhaan erga filatee guyyoota muraasa booda. Bara 1998 irraa akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegalee paartichi dursaa kan jiran Paul Kagameen ammas dursaa ta'uudhaan itti fufanii jiru. Faransaay fi koomishiniin gamtaa Awurooppaa dhimma waraana Raashiyaa Yukireenitti mari'achuudhaaf gara Chaayinaa imaluunsaan gabaafameera. Chaayinaan dhimma Raashiyaa irratti jidduu seenuuf fedhii qabaachuuf baattus michuu itti dhiyeenya pireezidantii Raashiyaa fi Vladimir Putin waan taateef mari'achuun bu'aa abdii qabeessa akka ta'e eeggamu tilmaamni argachuusaa Aljeeziraan gabaaseera. Pireezidantii Faransaay Emmanuel Macron fi pireezidantiin koomishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der daawwannaa hojii guyyoota sadiif Chaayinaa seenaniiru. Jilli hojii raawwachiistota 50 ol sagantaa daawwannaa Emmanuel Macron keessatti hammachiifamu eerameera. Haala yeroo Yukireeni fi Raashiyaan darbee dhimmoota diinagdee fi daldala irratti pireezidantii Chaayinaa Xi Jinping waliin ni mari'atu
jedhamee eegama. Pirezidantiin Faransaay hawaasa daldalaa Faransaay Chaayinaatti argaman waliin wal arguun akka mari'atanis heeramee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa qophiiwwan har'a qabanne asirratti goolamnee jirra. Sagantaan kun amma deebi'ee isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaaf namoota fi hiriyoota biraatitti nu dabarsaa isiniin jenna. Turtii gaarii isin hawwina. Nagaatti tola.